Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ani nagaa kooti. Galata Rabbii haa ta'uu har'a gaheen jira. Egaa gidduu kana maaliif baddee warri jettan gaaffii keessaanis warri na barreessaa jirtanii egaa sababa ani badee fi madaamiin kiyyaa mana na baaftee iddoo ro'oota na geessite achi na keessee jechaadha. Anis waan gochaa dhabee dhugaa Rabbiitti halkaniif guyyaa boo'ee biyyallee na galchinnaan diddee kunoo amma ammaatti kunoo ilaalaa bakka onaa na geessitee ona keessatti nagattee waan godhus dhabee falas dhabee mee dhugaa Rabbiitti warra viidiyoon kun sin bira ga'ee adaraa karaa furmaata argadhu akkaataatti jara kana jalaa bahuu danda'u adaraa keessaan furmaatatti naaf godhaa. Warroonni viidiyoon kun sin bira ga'e adaraa keessanii bira hin darbinaa isiniin jedha. Ani bahuufi baduufis akkasaan wallaalee jira. Waan godhus dhabee akkamitti akka dhiiraa bakkeerra dalaguu danda'anii hojjetu jennaani dirqama keetti naan jettee guyyaa mana na oolchiteetu achi immoo gara ro'ootaa na geessiti. Ani gubadhee egaa kunoo akkuma isin agartan kana duwwaa utuu hin taane ani sodaa'ee tan xiqqeesse malee hedduu baay'eedha jechaadha. Kana bichaa miti gaalellee ni jirti ro'oota baay'eetu jira jechaadha. Sana keessaa isheen guyyaa mana keessa na hojjechiistee amma immoo deebittee ro'oota na geessiti. Anis gubadhaa dhugaa Rabbii gubadhee yoo didee sin ajjeesa naan jetti. Hin hojjedhu lakkii hin danda'u ani jennaani sin ajjeesa yoo hojjechuu baatte naan jette. Lakkii biyyatti na deebisi an hojii kana hin danda'u jennaan hojii kana dirqama hojjetta naan jette. Mee warroonni sin bira ga'e viidiyoon kun adaraa keessan mee maal godhu dhugaa Rabbii. Ani waliisas wallaalee viidiyoo irratti hojjechuun kun namoonni furmaata naaf gootanii jirtu tennaa kan jedhamu dhugaa Rabbii furmaatatti naaf gootu tennaa jedheeni adaraa keessanii namni viidiyoon kun sin bira ga'e namni obbolummaa garaa laaftu dhugaa Rabbii namni garaa namaa laaftu. Namni garaa jabaattee nama bira hin dabarree mee dhugaa Rabbii viidiyoo kun sin bira ga'ee furmaatatti naaf godhame. Mee maal akkan gochuu qabu? Mee akkamitti jara kana jalaallee akkam bahuu qabu? Mee dhugaa Rabbii fala naaf fala adaraa keessan. Maaliif ani yaaleera. Baay'ee yaaleera garuu naaf hin danda'amne waan yaade sunis waan tokko iyyuu naan danda'amne akkaataatti badus yaalaan ture. Garuu hin danda'amne waan godhus dhabee biyyaas maatii kiyyallee nagaa koo yaadanii anis sana keessaa dhugaa Rabbiitti lubbuu koo balleessuu fi lubbuun nama rartee jirti. Anillee waan gochaa dhabee namittiin sanarraan kaatee moobaalii narraa fuuti waan gochaa dhabee amma moobaalii yeroo galtu narraa fuuti. Amma natti laatte daqiiqaa lamaa fi natti laatte achii boodammoo narraa fu'atti anis waliisa wallaalee tan jira. Mee dhugaa Rabbii furmaatatti naaf godhaa. Mee yaa Oromoo furmaatatti naaf godhaa adaraa keessan. Akkaatamatti jara kana jalaa bahu. Waliisa wallaalee bakka maaliif namni tokkotti yeroo rakkinni baay'atu bakka waanuma dubbatan nama wallaalchisa dhugaa Rabbii. Maaliif rakkoo akkanaa ani dhugaa Rabbii namni argee beeka jedhee hin yaadu. Egaa galata Rabbii haa ta'u waan hundumaayyuu nama agarsiisa. Feetu keessa darbu feetummoo hin beekamu egaa ani hin beeku dhugaa Rabbiiti. Namni akka koo carraa akkanaa argee illee jira hin jedhu. Maaliif takka maatiitu na ceephaa maatiitu na leeyyaasisa. Amma immoo gaasiillee ilaalaa waasaan na hojjetanii. Ani carraa makiyyaadha ta'ee. Namni akka kanaa jirtu ta'ee dhugaa Rabbii hin beeku. Mee dhugaa Rabbii namni akka kanaa jirta ta'a? Laata dhugaa Rabbii immoo na qofaadha carraan kun. Yaa Rabbi isaa galatu waan carraa kana naaf laattee fi waan jennu hin qabnu maal jennaree waan nutti kenname hundumaa danda'uudha. Dhugaa Rabbiiti ani otoo karaa lubbuu ofillee balleessan qabaatan dhugaa Rabbii balleessuuf illee hin illee garuu naaf mijataa ta'uu dide waan hundumtuyyuu mijataa ta'uu dide. Meegaa anis furmaata dhabeera mee isin immoo maal naan jettu laata dhugaa Rabbii. Mee waanuma isinitti dhufee akkaataama ani jara kana jalaa bahuu danda'u yookiis kana godhii yookiis sana godhii jedhama adaraa keessan adaraa Rabbiin isin qabee adaraa furmaatatti naaf godhaa. Na bira hin darbiina.
Maaliifi ani akka dhiiraatti bakkeerraa fi mana keessa dalaguu hin danda'u dhugaa rabbi dadhabe. Maaliifi namni tokko immoo haara muka jigetti qottootu baay'ataa jedhama uummata Oromoo. Egaa ani akkanumatti akka nama tokkootti maaliifi namuma waan ta'eef hin dadhaba bakka mana keessaa fi bakkeerraa hojjechuun baay'ee ulfaata dhugaa rabbi aduu kana keessa baay'ee ulfaata. Achi mana keessa na oolchitee yeroo akkas aduu keessa na oofaa oolti anjara kana jala yoo didee sin ajjeesattee na dursiti isayyuu ani sanarraan ka'eeyyuu doorsisa isheen sodaadhe bara. Kanaaf utuma hojjedhu sin ajjeesattee na dursisti waan ishee godhes hin qabu. Ani ro'oota bakkeerraa dalaguu fi mana keessa hojjechuu natti ulfaata maaloo bakkeerraa hin hojjetu jennaan sin ajjeesa naan jettee anis waan gochaa dhabeetan jira. Abdii kutannaa guddaa keessan jira dhugaa rabbi. Maaliifi maatiin kiyyaas akkasuma godhanii asillee aramni akkasuma taasisaa jirti. Mee dhugaa rabbi ani abdii tokkollee hin qabu. Waan namni namaan jedhu hin beeku dhugaa rabbi kan woofudha rabbi. An carraa akkasii naaf laatee fi safuudha rabbiif ani namatti carraa kana argee beekuyyuu jira jedhee si yaadu. Maaliifi carraan kunii carraa badaadha dhugaa rabbi. Carraa badaa dhugaa rabbiiti. Maaliif hin beeku dhugaa rabbi waan carraan koo akkana ta'eef hin beeku. Fuula maatiin kiyyallee utuun biyya galees maatiin kiyyallee nagaa naaf hin kennani. Maaliif isaanis qarshii jaallatan malee naan jibbanii sababa qarshiitti hundumtuu na lolee jira. Han nyaatames anumaa kan jibbames anumaa. Kana yaa rabbi eessa keessa laata dhugaa rabbi. Ayi carraa biyya arabaa kana namoonni biyya arabaa kana deemamu keessumaa faayidaaf utuu hin taane miidhaaf dhugaa rabbi yoo ilaalanii faayidaan isaa muraasa hanitti milkaa'us muraasa kaan lubbuu dhabaa kaan jireenya isaatu bittinna'aa kaan immoo ala isaa dhabaa dhugaa rabbi biyyi arabaa kun biyya jijjiiramsaatu hin taane biyyatti miidhamani dhugaa rabbi biyyatti miidhamanii galan. Maaliifi amma yoo maatiin ofii ta'an illee kanadha bakka sagantaa bira walitti deemna galatoomna.